Kondominiyeemii haaraa kireeffadheera kottuu naaf ilaalii jedhamtee shira hiriyaa isheetiin lubbuu ishee dhabde. Qidduusaan Yirgaalem hojii moodeliingii hojjetti. Obboleettiin ishee quxisuun Ruutaa Yirgaalem jedhamtu bara 2026 kana Miss World Itoophiyaa dorgomteetti. Qidduusaan hiriyaa mana barumsaa waliin turanii fi baay'ee walitti dhiyaatan Qiddist Muluqan jedhamtu qabdi. Isaan gidduu garuu inaafaa dhokotaatu ture. Jimaata darbe Qiddist kun hiriyaa ishee yeroo muraasaaf otoo waliin argin turan Qidduusaaniin bilbilaan dubbiftee kondominiyeemii haaraa kireeffadheera kottuu naaf ilaalii achumaanis carraa hojii argattu wayii qabdaa ittiin jette. Qidduusaan hiriyaa ishee kana waan hin shakkineef itti waliif galtee naannoo Meeksikootti wal arganii waliin gara kondominiyeemii koyyee faccee deeman. Achi gahanii akkuma mana ol seenaniin jaalalleen Qiddist namni Dassaalin jedhamu fi gargaartonni isaa duraanii qophaa'anii eegaa waan turaniif Qidduusaan akka sagalee baafachuu hin dandeenyetti afaan qabanii ukkaamsan. Ukkaamsitoonni kun yeroo zoma maatii isheef bilbilanii qarshii miiliyoona 2 nuuf kennaa isiniif gadhiisnaa jedhuun maatiin Qidduusaan sodaaf dhiphinaan guutame. Maatiin hamma kaffaluu qaban irratti isaan waliin dubbachaa otoo jiranii ukkaamsitoota sanaaf yaadni tokko dhufe. Qidduusaan yoo gadhiifamte dhiheenyatti waan isaan beektuuf saaxiluudhaan rakkoo isaanitti fiduu akka dandeessu yaadan. Kanaafuu filannoon isaanii haala suukkanneessaadhaan ishee ajjeesuu ta'e. Ajjeesanii reeffa ishee akka namni hin arginetti kondominiyeemii biraa kan isaanumti kireeffatanii turan keessa dhoksan. Dhugaan kun garuu dhokatee hafuu hin dandeenye. Hordofii poolisiin godheen shakkamtuun jalqabaa Qiddist Muluqan Finfinnee naannoo Gootaraatti to'atamte. Kan ukkaamsuu fi yakka kana hojjechuudhaan shakkamee fi jaalalleen shakkamtuu jalqabaa Dassaalin jedhamu ammoo miliquuf dhokatee bakka jiru Adaamaatti qabame. Walumaa gala namoonni 8 dhimma kanaan shakkaman kan to'ataman yoo ta'u shakkamtoonni hangafaa yakkicha raawwachuu amananii akkaataa itti raawwatan bakkichatti argamanii poolisiif ibsaniiru. Guyyaa 5 qofaa keessatti biiliyeenarummaa irraa gara harka qullaatti. Seenaa dhugaa garuu immoo abjuu fi oduu durii fakkaatu kana. Seenichi bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan ta'edha. Baankiin daldala Itoophiyaa liqii sirra jiru birrii miiliyoona 45 ammaaf ammatti kaffaltu malee jedhee hudhee naqabe. Gaafan liqii baankichaa kaffalu ministeerri daldalaa buna yeroon hin gurgurre jechuun battalumatti dhufee mankuusaa koo buna gabaalaaf dhiyaatu mara waliin saamse. ECX seeraan ala buna bichisiifte jechuun hayyamni bittaa fi dhiyeessii bunaa irratti qabu battalumatti akka haqamu murteesse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa investimantiif naaf kenname irratti hin misoomsine jechuun na harkaa fudhate. Ministeerri galiiwwanii galii mootummaa birrii miiliyoona 30tu irra jira jechuun maallaqni baankiitii qabu marti akka hin sochoone baankonnis akka maallaqa naaf hin liqeessine baankota 16 biyyattii keessatti argaman maratti dhorkii barreessee kun hundi kan ta'e guyyaa 5 qofaa keessatti. Nan machaa'ee nan kufee kana qofaan hin dhaabbanne. Konkolaatota maarchadiizii 130 harkiisa isaanii waliin na jalaa gurguran. Sibiilan alaa galchuu toonii 300 ol buufata doonii Jibuutii irraa gaafii tokko malee fe'anii gurguran. Maatii koo mana keessaa yaasanii mana jireenyaa koo Finfinnee Booleetti argamus gurguran. Maal taatan jedhee yoon gaafadhu Ibalaayee Akaaliituu nu ajajee jedhu. Osoo homaan irraa hin qabaatin nama kaapitaala birrii biiliyoona 4 sochoos qullaatti na hambisan. Lubbuu kootiif sodaadheen maatii koo waliin Ameerikaatti bade. Taaksii ofoo eegalus itti baruu hin dandeenye. Dhimmi koo har'as furmaata dhabee qabeenya koos dhabeen hojiin ala ta'een jira jechuun waggaa 6 dura obbo Muluunee Kakaa yaada isaanii ogeessa miidiyaa gaazexeessaa OMN Yihuun Ingidaatiif qoodani. Seenaa ajaa'ibaa. Seenaan jaalalaa kanaa ka'umsi isaa godina Walaayittaa magaalaa Booddittiidha. Tsaggaanesh haadha manaa iyyuu yeroo umuriin ishee 16 ture boqonnaa gannaaf magaalaa hawaasaa irraa gara bakka iyyuu cufaa tajaajilaa ture deemte. Sagantaa hirmaachuufis waldaa kiristaanaa iyyuu tajaajilu dhaqxe. Iyyuunis osoo waltajjii irraa barsiisuu namoota kuma hedduu keessaa ija isaa Tsaggaanesh irra dhaabe. Ajaa'iba!
Si'uma tokkoon intala bareedduu argee yaada hafuuraa keessaa ba'ee yaada fooniitti gale. Edaa raajii lallabaa fi farfataa baay'een waltajjiidhuma irra dhaabbateetu dubara bareedduu adamsaa oolaa jechuudha. Ajaa'iba! Iyyoonis battaluma ishee argetti isheen kun kan kooti sagalee jedhu akka isaaf dhufe dubbata. Sagantaan akka xumurameenis karaa keessumsiisotaa ishee waamsisee yeroo sana walitti dhufeenyi jaalalaa dheeraan hin turre. Waaqayyo gaa'ilaaf natti mul'iseeraa fuudhu malee haasa'uun hin jiru jechuun kallattiin gaaffii jaalalaa isheef dhiyeesse. Bilbila Nookiyaa ishee irratti deddeebi'ee bilbiluus bilbilli ishee cufamee waan tureef deebii hin arganne. Ganama sana jaakkeettii isaa uffatee rooba keessa gara isheen jirtu mana eessuma ishee dhaqe. Ji'a tokko keessatti jaarsoliin argamani. Yeroo sanatti Tsaggaan umurii ijoollummaa irra waan turteef maanguddoonni gaa'ilaaf ishee gaafachuu yeroo mana seenan isheen alatti finyoo utaalaa taphachaa akka turte kolfaan dubbatti. Garaa qullaa anaaf humii yaa Waaqayyoo hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi. Macaafa Faarfannaa 51:10. Guyyaa kee jalqabuun dura kana dhaggeeffadhu. Waaqayyo si dura deemee jira. Wanta har'as mudatu keessatti kophaa kee miti. Mee waliin haa kadhannu. Yaa Abbaa keenyaa isa Waaqarra jirtu guyyaa haaraa kana nuuf kenniteef si galateeffanna. Kaayyoo waliin nu dammaqsitee galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Har'a jireenya keenya keessatti si affeerreerra. Nu qajeelchii nu jabeessi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Kun guyyaa Waaqayyo tolchedhaa isa keessatti ni gammannaa ni ililchinas jedha. Sagalee Waaqayyoo keessatti Macaafa Faarfannaa 118:24. Kaleessi akkam tureyyuu maal ta'eyyuu harri jalqabbii haaraadha. Waaqayyo carraa biraa siif kenneera. Akka kaatu akka guddattu akka milkooftu. Har'a hin sodaatin. Waaqayyo si wajjin jira. Yeroo ati dadhabdu inni humna keedha. Yeroo ati karaa wallaaltu inni si qajeelcha. Balballi yoo sitti cufamee fakkaate iyyuu Waaqayyo kan biraa banuu ni danda'a. Kan biraas siif banaa jira. Ati eebbifamteettaa, ati filatamteettaa, ati hin dagatamne. Ganama kanaa amantiidhaan deemii sodaatiin garuu hin deemin. Waaqayyoo mo'ichaan si deebisuuf jira. Har'a labsii kana ofirratti labsi. Harri guyyaa koo isa mo'achaan ani itti keessa ooludha. Waaqayyo na wajjin jira. Harri guyyaa koo isa ani mo'ichaan keessa ooludha. Waaqayyo na waliin jira. Ani hin sodaadhu. Ani nan milkaa'a. Ani eebbifamaadha. Ani cimaadha. Ani cimtuudha. Ani ayyaana Waaqayyootiin haguugameera. Kadhataa isa xumuraa waliin haa kadhannu. Yaa Gooftaa, namni viidiyoo kanaa sagalee kanas dhaggeeffatu hundumaayyuu eebbisi. Eegii qajeelchi nagaa isaaniif kenni. Har'i isaanii ayyaana gammachuu fi milkaa'inaan haa guutamu. Maqaa Yesuusiin Ameen. Ergaan kun yoo si eebbiseera ta'e laayik godhi, sabiskiraayib godhi, namoota biroofis qoodii akka isaan jajjabina argataniifis